Saayinsii akkuma beekamu yeroo darbe yookiin viidiyoo darbeen amantiiwwan gurguddoo Itoophiyaa kan jedhu osoo ilaalaa jirru viidiyoon keenya sababa adda cite Islaam kan jedhu mata duree isaa eegallee turre amma itti fufuudhaan amantii Islaamaa akkamitti gara Itoophiyaa akka gale kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Islam arose in the early 17th century in the Arabian Peninsula and spread to other parts of the world. Amantiin Islaamaa kan akkuma beekamu biyya Saawudii Arabiyaa keessatti yookiin biyya Arabiyaa keessatti nama Nabiyyuu Muhammad yookiin Raajii Muhammad jedhamuun jaarraa torbaffaa keessa kan uumamedha jechuudha. Saawudii Arabiyaa keessatti uumamuun boodarra gara kutaa biyyoota garaagaraatti babal'achuu danda'eera jechuudha. Akkamitti akka inni gara Itoophiyaatti dhufe waliin ilaallaa jechuudha. When Prophet Muhammad began teaching Islam in Mecca, he came into a series of conflicts with the Quraysh tribe. Prophet Muhammad yookiin Raajii Muhammad barsiisa amantaa Islaamaa kana Makkaatti yommuu eegalutti jechuudha. Lolli yookiin konfliktiin irratti ka'e jechuudha. Waraanni irratti ka'e jechuudha. Maalidhaani Quraysh tribe yookiin gosa warra Quraysh kan jedhamin waraanni Muhammad irratti ka'e jechuudha. When the persecution against his followers became serious, the Prophet sent a small group of his followers, including his daughter, to the kingdom of Aksum in 615 AD. Ammas deebi'ee waraanni kun konfliktiin kun yommuu isarra dhaqqabutti Prophet Muhammad maal godhe hordoftoota isaa muraasa fi mucaayyoo isaa dabalatee jechuudha gara mootummaa Aksumitti ergee jechuudha. Kun immoo bara meeqaa bara 615 dhaloota Kiristoosiin booda gara mootummaa Aksumitti ergee jechuudha. Garee muraasa hordoftoota isaa jechuudha mucaayyoo isaa dabalatee gara Aksumitti ergee jechuudha. Jafar Abu Talib led the first group of refugees. Baqattoota jalqabaa yookiin Prophet Muhammad gara Aksumitti kan erge jechuudha. Baqattoota sana kan hoogganaa ture nama Jafar Abu Talib nama jedhamudha jechuudha. In his advice to his followers, the Prophet said of Ethiopia, a king under whom none are persecuted. Gorsa hordoftoota isaatiin Nabiyyuu Muhammad yookiin Raajii Muhammad maal jedhee Itoophiyaadhani. Itoophiyaan mootii biyya namni jalatti baqatee jalaa nama butuu hin dandeenye yookiin akka gaaddisaati jechuudhaan dubbatee ture jechuudha. It is a land of richness, biyya yookiin lafa qulqulluu jedhee ture. Where God will give relief from what you are suffering. Kan boqonnaa namaaf kennu kan yeroo rakkoo nama dhaga'utti boqonnaa namaaf kennu jedhee ture jechuudha. As a result, the Aksumite king Armahellas Sem Ahmad al-Najash, an Arabic source, gave them Ethiopian from 615 up to 628. Bara 615 haga 628 tti ka mootummaan Aksum yeroo sana maal kenneefi eeyyama baqattoota yookiin kologaltummaa kenneefii ture jechuudha. The warm reception and the good attitudes of the king of Aksum towards the Muslim refugees moved Prophet Muhammad not to conduct jihad against Ethiopia. Simannaa gaariidha kan taasise mootummaan Aksumii kanaaf jihad irraa Itoophiyaan bilisa akka taatu kan taasise jechuudha Prophet Muhammad jechuudha. After returning the Muslim immigrants to Arabia safely around 628 AD, the Prophet continued to maintain closer links and exempted the kingdom of Aksum from jihad in the future. Erga baqattoonni isaa deebi'anii gara biyya isaaniitti deebi'anii jechuudha 628 booda jechuudha. Walitti dhufeenya Aksum qabu sirriitti cimsuudhaan jihad irraa Itoophiyaan gara fuulduraattis bilisa akka taatu ishii taasisee jechuudha. Islam was introduced to the Horn through peaceful means following the trade routes. Amantiin kun gara Itoophiyaatti yookiin gara Dhiqaaf Afrikaa kanatti kan inni dhufe karaa nagaatiin jechuudha. Peacefullyidhaan yookiin karaa nagaatiin gara kanatti kan dhufe jechuudha. Muslim clerics and merchants served as the missionaries of Islam into the Horn of Africa. Or ergamtoonni Muslimaa
gaafa Afrikaa kanarra yookiin daldaltoonni isaanii gaafa Afrikaa kanarra qubachuu danda'anii jiru jechuudha. Islam was introduced to the region through three main gateways. Amantii Islaamaa kun gara biyya kanaatti kan inni babal'ate yookiin kan inni karaalee sadi gurguddoodhanii jechuudha. Sadan isaanii yoo ilaallu jechuudha. Inni tokko the Red Sea in the North. Gara galaana diimaa gara kaabatiin gara galaana diimaatiin the Gulf of Eden in the East. Gulf of Eden gara Eastiitiin jechuudha. The Indian Ocean in the Southwest gara Indian Oceaniin South Eastdhaan jechuudhaan dhufanii jechuudha. Karaalee sadan gurguddaa kanaan gara biyya keenyatti yookiin gara gaafa Afrikaa kanatti dhufee jechuudha. After the destruction of Adulis in 702 AD, Muslim Arabs had occupied the Dahlak Islands. Buufanni doonii Adulis bara 702tti erga barbadaa'ee booda Musliimtonni Arabaa Dahlak kan jedhamu galaana diimaa keessatti kan argamu Icelandii Dahlak jedhu sana maal godhanii irra qubatanii jechuudha. By then, Islam had already been firmly established in the Icelands. Later, in the 10th century, the Muslim Sultanate of Dahlak was established. Jaarraa kurnaffaa booda jaarraa kurnaffaa irratti Sultanate of Dahlak jedhamuudhaan naannoo sana irratti Sultanate of Dahlakiin hundaa'ee jechuudha. Muslim communities began to settle on the Red Sea coastal region about the same time. Akkasumas hawaasni Musliimaa coastal qarqara laga galaana diimaa irra qubatanii jiraachuu eegalanii jechuudha. Al tokkotti they converted much of pastoral peoples living the lowlands of the Red Sea coastal to Islam. Ummata naannoo sanarra jiraachaa turan baay'atanii gara amantaa Islaamatti jijjiiraa turanii jechuudha. But Islam failed in penetrating the interior of northern Ethiopia from the lowlands. Amantii Islaamaa kun garuu gara kaaba Itoophiyaatti sirriitti babal'achuu hin dandeenye. Sababni isaa maalidhaafi? This was mainly because Christianity was well established in the highland region since the mid 4th century AD. Sababni isaa maaliifi? Amantiin kiristaanaa kun sirriitti bal'inaan yookiin haala gaariidhaan kaaba biyyaa irratti sirriitti hundaa'e jaarraa arfaffaa keessa dursa sirriitti hundaa'e waan tureef jechuudha. Consequently, Islam was confined to lowland regions, northern Ethiopia. Amantiin Islaamaa kun gara kutaa kaaba biyyaatti tirraan gaditti kan daangeffamee turedha jechuudha. The other direction through which Islam entered and gradually spread into the Ethiopian territory was the port of Zaila on the coast of the Gulf of Eden. Inni lammaffaan immoo karaa amantiin Islaamaa kun itti dhufe karaa port of Zaila gara buufata Zailaa jedhamuun jechuudha. Coast of qarqara Gulf of Eden jedhamuun jechuudha. After the destruction of Adulis, the importance of Zaila port began to increase. Osoo erga Adulis barbadooftee booda Zailaan barbaacha keessa galte yookiin barbaachummaan ishii guddachaa deeme jechuudha. Poortii Zailaa yookiin buufanni Zailaa jechuudha. Several Arab Muslim merchants started to come to the Horn through this port. Musliimonni Arabaa baay'ee isaanii yookiin daldaltoonni Musliimota Arabaa baay'ee isaanii gara gaafa Afrikaatti kan dhufan karaa buufata kanaanii jechuudha. Zaila trade route linked the port with the rich interior of the Horn. So the Muslim Arab merchants used this route to spread the religion of Islam to the interior. Amantii kana sirriitti babal'isuudhaaf buufata kana sirriitti kan isaan fayyadamanii jechuudha. Karaa kanaan sirriitti amantii isaanii babal'isanii jechuudha. As a result, Islam successfully spread into Eastern Harar, Shawaa and Wallo. Akka fakkeenyatti amantii Musliimaa kun gara Harar, gara Shawaa fi gara Wallootti babal'achuu danda'eera jechuudha. Later on Islam spread to South Central, gara South Centralitti, gara giddu galeessa kibba Itoophiyaatti, gara Baalee, Arsii fi Hadiyaatti babal'achuu danda'eera jechuudha. The third gateway of Islam to the Horn was the Indian Ocean coast. Inni sadaffaan Indian Ocean coast, karaa Indian Ocean coasttiin biyya keessa galanii jechuudha. From where it is penetrated to Somali region, naannoo Somaaliitii jechuudhaan isaan galan dursa. Islam reached the Somali communities through the coastal town of Mogadishu, Brava and Merika. Hawaasni Somaalee naannoo magaalaa Mogadishu, Brava fi Merichaa keessa
waliin jiraachuu eegalan jechuudha. Arabs and non-Arabs Muslim merchants started to settle this town. Muslimtoonni Arabaatii fi Araba kan hin taane naannoo sanarra yookiin magaalota sana keessa jiraachuu eegalan jechuudha. The introduction of Islam to the Horn of Africa was followed by the rise of series of Muslim sultanate or states. Amantiin amantiin musliimaa kun egaa gaafa Afrikaatti babal'achuusaa Muslim of sultanate yookiin naannoleen musliimaa akka hundaa'u taasisaa wal faana kan deeme jechuudha. Generally, Islam and the trade led to the emergence of several Muslim sultanates along the trade routes deep into the interior. Walumaa galatti kaa amantiin Islaamaa akkuma babal'achaa deemu Muslim sultanatiin naannoo buufata daldalaa irratti ijaaramaa yookiin hundaa'aa deeme jechuudha. Islam and the Christianity have existed peacefully in Ethiopia. Amantiin Islaamaa fi amantiin Kiristaanaa karaa nagaatiin yookiin nagaadhaan uummata Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kiristaanni fi Islaam karaa nagaatiin wal faana jiraachuu eegalanii jechuudha. Yookiin wal faana jiraachuu danda'aniiru jechuudha. The establishment and the growth of Islam contributed to the development and the enrichment of cultures of the regions. The mosques and the Islamic center of learning developed. The city of Harar. The city of Harar is one very good example of such an Islamic culture. Magaalaan Harar giddugala Islamic culture aadaa warra Islaamaa kana giddugala taatee tajaajilaa turte jechuudha. At the same time, Ethiopia Muslim maintained close links with Islamic center of Arabia, Egypt and Yemen through trade. Adeemsuma keessa kaa Muslimtoonni Itoophiyaatis gara Islaamatiin kaa gara biyyoota akka Arabiyaa, Egyptii fi Yemen deemuu eegalan jechuudha. Maaliif daawwannaa amantiitii fi wantoota garaagaraatiif gara sana deemuu jalqabanii jechuudha. Kun xumura barnoota keenyatiif viidiyoo ta'an The Settlement Pattern People of Ethiopia kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Turtii gaarii.